ladies and gentlemen. This is Nagasa from Sanji Academy. Today, I just came with Global Trends course, Chapter 4, about globalization and regionalism. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Sanyii Akaadamii an barsiisaa Nagaasaadha. Guyyaa har'aa barnoota Global Trends boqonnaa afur Globalization and Regionalismii qabadhee dhufeera. Warri chaanala kanaaf haaraa taatan egaa subscribe gochuun like gochuun akka miseensa taatan akkasumas immoo warri dursitanii miseensa taatanii jirtan yeroo viidiyoo kana ilaaluu jalqabdan akka like gochuudhaan ilaaluu jalqabdan akkasumas immoo hiriyoota keessaniif akka qooddan isiniin jedha. Dabalataanis egaa sooshaal miidiyaa liinkoota asirra jiran kanatti fayyadamuudhaan Sanyii Akaadaamii hordofuu dandeessu. Kana jecha kallattii ilmaan garaa barnoota guyyaa har'aattan darba jechuudha. Egaa akkuman isiniin jedhe egaa armaan dura waa'ee globalizationii fi regionalismii ilaalleerra keessumaa globalizationin maal akka ta'e ilaallee turre. So today we are going to focus on regionalism and regional integration. What is regionalism and how regional integration is taking place? Since this is one of the parts of international political reality, so akkamittiin wanni kun immoo gaggeeffama isa jedhu kana egaa leesanii kana jalatti ilaalla. Region inni jedhu kun maali? What is region? So as you can see from the definition forwarded here, it is a limited number of states linked together by the geographical relationship and by the degree of mutual interdependence. Region inni jedhu kun egaa steetonni lakkoofsa isaaniitiin muraasa ta'an walitti gaafa hidhata qabatan geographical relationship yookaan walitti dhufeenya argamaatiin ta'uu danda'a. Walitti dhufanii walirratti interdependent yeroo ta'an when they just are interdependent in terms of several issues. Economyidhaan interdependent ta'uu danda'u, technologyidhaan interdependent ta'uu danda'u, and political and interdependent ta'uu danda'u. So region is a limited number of limited countries or states are linked together just to be mutually interdependent. Gama biraatiin immoo egaa regionalism inni jedhu kun immoo maali konseptii regionalism immoo jennee yoo ilaalle regionalism is intensifying political and or economic process of cooperation. Regionalism meaning hariiroo yookaan walitti dhufeenya siyaasaa fi diinagdee jabeessuudhaan biyyootaa fi akkasumas immoo aaktaroota biroo geographic regionii tokko keessatti argaman. Regionii tokko keessatti argaman sun adeemsichi maal jedhama? Regionalismii jedhama. Adeemsa walitti dhufeenya economii yookaan diinagdee fi siyaasaa jechuudha. It can be developed egaa regionalismiin kuni irraa gara gadiitti akkasumas immoo gadirraa olitti form ta'uu danda'a. It can be developed either from below, from the bottom, that means from the decision by companies to invest and by the people to move within a region. Gadirraa dhufuu danda'a. Caasaa gadirraa, kaampaniiwwan irraa akkasumas immoo hawaasa achi keessa jiraatu irraa dhufuu danda'a integrationii, fedhiin integrationii kun jechuudha. Or from above. It could be from above. That means from political, state-based efforts to create cohesive regional units and common policies for them, or from both approach. It can be from both approach or from either approach, from top or from bottom. So this is the dimension of forming regional alliance or regionalism. Regionalism presents the sustained cooperation, the cooperation that has to stay for long, either formally or informally among governments, NGOs, and the private sectors in 3 or more countries for mutual gain. The main driving principle among the 3 or more countries when forming this regionalism is mutual gain. Fedhii waliiniitiin walitti dhufanii kan isaan regionalismii kana adeemsa regionalismii kana forme godhan jechuudha. So it is a process of coming together and being interdependent
for mutual gain or just for win-win approach. Kanaaf akkaataa kanaan hubachuun baay'ee murteessaadha. Buuzaan namichi jedhamu tokko hiriyoota isaa waliin barreeffama bara 1998tti maxxanseen akkas jedhe riijinaalizimii kana riijinii kana bakka gurguddoo lamatti akka inni qoode argitu. So he categorized region into two types with its context. Contextii isaa wajjiniin bakka lamatti qooda jedha. The first one is societal context. Inni jalqabaa gama hawaasummaatiin regionalismiin maal fakkaataa yookaan regioniin maal fakkaataa isa jedhu kana. Inni biraa immoo political context. When you come to societal context, unit inni jedhee gaachi keessa kaa'e kuni nation jechuudha jedha. And regioniin immoo nationoota adjacent ta'an achi keessa locationii sana keessa jiran yookaan walitti dhufanii region jenna social context yookaan laallu jedha. Unit is a nation that is specifically located in that particular geography, and region is the collection of adjacent nations that are entrapped in that particular region or geography. Inni biraan immoo gama siyaasaatiin political context or political dimension. Egaa gama siyaasaatiin yookaan ta'uun unity jedhamu kan akkamitti identify godhee within the state keessatti unit actors in the state lafa kaa'aa jechuudha. And region jechuun gama siyaasaatiin yookaan immoo a spatially coherent territory composed of two or more states. Gama siyaasaatiin biyyoota lamaa fi isaa ol irraa kan composed ta'edha regioniin jedhama. So unit is identified with the state. Unit yookaan jennu immoo it is the state that is taking part in that spatially coherent geography where a number of states are together informing that regionalism. Kanaafuu akkaataa kanaan hubachuun baay'ee murteessaadha. Unitiin egaa gama political contextiin yeroo kaasnu state ta'uusaa regioniin immoo biyyoonni lamaa fi isaa ol walitti dhufanii yeroo isaan uuman contextii sanaan egaa region akka jennu hubachuun murteessaadha. Asuma keessatti sub region jechuun immoo kutaa regionii sana part of such region which is composed of two or more states ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha. Whether it involves more than one state or fewer than all of the state in the region or some transnational composition or some mix of the state or part of the state or both ta'uu danda'a. Both ta'uu danda'a sub-regioniin kun. Paartii yookaan steetota keessaa lama jiru yoo ta'e lama keessa sadii jiru yoo ta'e sadii keessaa lama yookaan tokko yookaan immoo isaa olis ta'uu danda'a. Konteekstii sana keessatti yookaan laallu sub-region jechuun paartii regionii biyyoota achi keessatti hammatamanii jiranii ta'uusaa hubanna jechuudha. There is also another concept here, micro-region. This micro-region refers to the sub-unit level within the boundaries of the state. So, unit level on more boundary or daangaa biyyattii keessatti jiran jiru. Isaan kun immoo micro-region jedhamani. Certain geographical landmark where subunits or subunits are there to act as that particular region. Akkaataa kanaan hubachuun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Regionalization is another concept. It's a process that we have to look at. Here, regionalization is a growth of societal integration within a given region. Societal integration, don't forget here, including the undirected process of social and economic interaction among the nation states. So, here is a growth of societal integration within that region, and also the direction of that process or social and economic interaction among the state is not limited or not directed. Rather, it is undirected. It is also a continuing process, adeemsa walitti fufaadha, regionalization of forming region as a geopolitical unit, qaama geopolitiksii, as organized political cooperation within a particular group of states or as a regional communities. Kanaafuu adeemsa walitti fufaa kan ta'e regionii sana akka geopolitical unitiitti yookaan immoo walitti dhufeenya siyaasaa geographical
lookeshinii sana keessatti yookaan groupii isteetii sana keessatti akka hawaasa naannoo sanatti yookaan reejinii sanaatti kan hundeeffamu adeemsa akkasiitii jedhama. Or the promise of the governments and peoples of two or more states to establish voluntary association. Biyyoonni mootummoonni biyya lamaa yookaan isaa olii akkasumas immoo uummanni biyyattii keessa jiran biyya lamaa fi isaa ol keessa jiratanii fedha isaaniitiin walitti dhufanii associationii kana gurmaa'insa kana yeroo isaan uuman regionalizationidha jennaa jedha. This could be to pull together. Kanaafuu egaa regionalization kun adeemsa reesoorsii jiran maateeriyaalii ta'an maateeriyaalii ta'uu danda'a. Walitti fiduudhaan they create common functional and institutional arrangement. For example, you can take African Union fudhachuu dandeessan. Biyyoonni 53 dhufanii African Union sana uumanii jechuudha. So this is for voluntary interest or association. This regionalization occurs in a given geographical region. As we know, for example, African Union is occurred in African continent by different types of actors. Yeah, we know state actors have tried to establish this African Union and their part. And also regional institutions, societal organization, and other non-state actors are may be given the right to participate in this regional organization. So regionalization is a process of bringing or pulling together resources by several state actors, non-state actors, and organizations for their collective benefit. These actors participate in a growing network of economics, cultural, scientific, diplomatic, political, and military interactions. So these are areas and these are the ways in which they interact. These are the purpose and the reason, the network that they use to interact with each other. So kallattii kanaan dhimma diinagdee irratti ta'uu danda'a, dhimma kaalcharii ta'uu danda'a, saayinsii, dippiloomaasii, siyaasa akkasumas immoo dhimma militarii ta'uu danda'a. Yookaan humna waraanaa wajjin wal qabatee humna waraanaa wajjin wal qabatee ta'uu danda'a. Kallattii kanaan walitti dhufuu ni danda'u jechuudha. So let us see some of the old versus new regional integration. As you see, old regionalism in Gama Kananjira, as you can see from this, old regionalism, and there is new regionalism from this dimension. Old regionalism in country jechuudha. It was emerged in Western Europe in the post-World War II. Old regionalism kun egaa Awurooppaa keessatti waraana addunyaa lammaffaa hordofuudhaan kan hundaa'e yookaan jalqabame ta'uu danda'a jechuudha. European Core and Steel Community inni jedhu kun bara 1951 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti kan hundeeffame. Another one is European Economic Community, which was established in 1958 bara 1958 kan hundeeffame. Akkasumas European Atomic Energy Community inni kunis immoo Awurooppaa keessatti kan hundeeffame ta'uu isaati. Old regionalism keessatti Afrikaa keessatti maal fa'aatu uumame jennee yoo ilaalle immoo OAU, Organization of African Union, East African Community, SACU, SADC, isaan kun warra Afrikaa keessatti old regionalism keessatti hundeeffaman. Old regionalism kun immoo erga darbee booda immoo new regionalism dhufe jechuudha. Especially at the beginning of Cold War 1945, bipolarity ture new regionalism keessatti. As you can understand from history, there was a competition between two superpowers, US and USSR, and there was bipolar system at the time. Balance of power is bipolar system. And the intensification of globalization, the manufacturing of tools, technologies, and tools that are there to accelerate the development of global community and interaction of goods and services, especially starting from Cold War. After the end of World War II, we can see how much globalization came to accelerate itself and the developmental projects that were taken into account by the global community. In the Koniga Murtesha Tausati, Gamabran multilateral trading orders, especially the establishment of WTO and the
Global communities focus on multilateral trade. These are some of the changes that we can say in new regionalism. Canberra, new liberal economic development, the thinking of neoliberalism, especially on the base of liberal political ideology, as communism was about to collapse. State actors and non-state actors were given opportunity to take part in different international activities and organizations. Isaan kunis immoo dhimmoota waliigalaa keessatti hirmaachuu jalqabanii biyyoonni fi dhaabbatoonni biyya hin taane dhaabbanni of danda'anii hirmaatan baay'een turan jechuudha. Weevii isaa yoo ilaalle immoo dambalii regionalizimii kanaa yoo ilaalle there are two waves of regionalism. Two waves of regionalism. There is a first wave and there is a second wave. Weeviin jalqabaa bara 1950 hanga 1970 keessatti kan ture ta'uu isaati. Isaan kun immoo Europe and the Soviet bloc warra jedhaman NATO 1949, West European Union 1955, Warsaw Treaty Organization, Council of Europe, ECSC, EEC, and Euratom, Comecon, Western East Asia keessatti immoo dhaabbatoonni akka Seento, Seattle, Asians jedhaman kuni kan hundeeffamanidha. Weebii jalqabaa keessatti. Inni biraa Latin America, AS, Organization of African States, 1948 irraa kaasee haga har'aatti, Rio Pact, 1947, Central American Common Market, Andean Community, CARICOM, LAFTA, isaan jedhaman kun egaa Laatiin Ameerikaa keessatti regionalizimii hundeeffamanii weebii jalqabaa keessatti. Middle East yoo dhufne immoo League of Arab States 1945 kaasee achi keessatti sochiin akkasii ture. Gara Afrikaatti yoo dhufne immoo bara 1964tti hanga 2002tti Organization of African Unity inni jedhamu kun hundeeffame jechuudha. Isaan kun egaa regionalizimii dhaabbatoota regionalizimii irratti xiyyeeffatan keessumaa weebii jalqabaa keessatti kan hundeeffaman yookaan dambalii jalqabaa keessatti kan hundeeffaman. Second weeviin immoo 1980 kaasee hanga 1990 keessatti hundeeffama regionalizimiiti jechuudha. Awurooppaa keessatti CSCE inni jedhamu kun 1975 kaasee kan hundaa'edha. EU 1992 kaasee CIS 1991 kaasee isaan kun Awurooppaa keessatti gahee guddaa dhaabbatoota haaraa dhufanii. Asian and Asian Pacific keessatti immoo dhaabbatoota akka APEC, ARF jedhaman kuni weebii lammaffaa keessattidha kan isaan hundeeffaman jechuudha. Middle East keessatti immoo Gulf Cooperation Council inni jedhamu bara 1984tti akka hundeeffamedha. Laatiin Ameerikaatti yoo dhuftan immoo Mercosur inni jedhamu bara 1991tti, FTA Free Trade Area of America inni jedhamu kun bara 1994tti, NAFTA North American Free Trade Area bara 1993 keessatti kan hundeeffaman immoo second wave keessatti isaan kana jechuudha. Afrikaa keessatti immoo second wave keessatti kan hundeeffaman ECOWAS, SADC, COMESA, AU isaan jedhamu kun egaa second wave keessatti hundeeffamanii dhaabbatoota regionalizimii second wave keessatti hundeeffaman jechuudha. Egaa gabaabaadhumatti barnoonni keenya har'aa regionalism and regional integration yoo jalqabate kana fakkaata. Hubannaa gahaa argattanitti jedheen abdadha. So if you have any question, please, you can put on the comment section. I can respond to your question. Hiriyoonni keessan akka fayyadamaniif waan kanarra share gochuudhaan akka isaan akka gootan, comment akka gootan, subscribe akka gootan, miseensa akka taatan ammallee dabaleen isin gaafadha. Sagantaa biraan haga walitti deebinutti nagaan naa turaa.